Ifama videoon ko jiramoo hin jiru hin badde miti nama sadii tokko lookiin ofirraa godhe na jeeqanii ennaan na duraa bade fakkaata jira ta'e hin beeku garuu. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha badeera mee namni viidiyoo sila jalqabarraa kaastanii ilaalta yoo jiraattani waa'ee rifeensaa sana inni beeksise jira viidiyoocha jira na ibsa. Jira jira yoo argitaniitu ta'e yoo viidiyoochi jiraate irra deebi'u yoo hin jiru ta'e immoo irra deebi'a. Anyway egaa irra deebi'a. Shamarran yeroo baay'ee ijoollummaadhaan harreen isinitti biqilee yookiin immoo dhiirota yeroo baay'ee addana gurra jalaan itti ba'a yookiin hareeda isaanii irratti baba'a. Hareeda keessan jaallattanii iddoo harrii amma ofirraa haddu ta'a. Kanaafiyyuu kun oolaa akka mansila duraan jedhe qalamiin kun bilaakinnaa jedhama. Halaal shooppii jiraata. Okay, jennash Zainab shamarranis ta'ee dhiirota hareedi keessan baay'ee bareedaa ta'e iddoo harrii baay'ee amma ofirraa haddanii hareedi nama tokkoon bareeda iddoo harrii qabuuf jecha ofirra teessisan ijoollee fakkaachuuf jecha jechuudha. Shamarranis immoo kunoo anam addana jalatti na ba'ee jira jechuudha. Fuuldura mataan ko hundi gurraacha ta'e addana irratti na ba'ee jira jechuudha harreen. By the way anin jibbu jechuudha anin jibbu. Gaafa nin jibbu dhoofsinitti fakkeessu mine nama waan rabbinaa kenne intana jedhu mine adii sana sittuman boona. Ani umriin koos geera yoo baay'ee rakkoo hin qabu. Shamarran ijoollee xixinnootti baay'eera harri yeroo ammaa kana hin jaallatan hin baaras ta'u jechuudha. Kanaafi kana mana halaal shooppii suuqii indiyootaa jira. Achi bittu bilaakinnaadha. Birrii tokko jechuudha. Birrii tokko gaafa hin jedhu doolaarii tokko yookiin yuuroo tokko jechuudha. Yuuroo tokkoon bittu see sadii sin fayyada. Maankaadhaan fuutanii siiniitti cobsitu. Isa booddee salkaan itti rigatanii you are so funny. No, I'm not so funny. It's a reality. Kanatti mattanii jechuudha. Rigaal kaaniitiin achumaa keessaa fuutanii lafa harriin isinitti babaatee jirti mini akkas gootanii ija isaarratti dibdu jechuudha. Lafa harriin isinitti baatee fuulduratti jechuudha. Kan gootanii rifeensa keessan biraatti hin buustan ijuma harriitti fuuldura isaa bichaatti dibdu. Daqiiqaa 10 tursitu bulluqaan immoo waliin mattu jechuudha. Bulluqa wacaa like miiligiraamii 250 jechuudha. Miiligiraamii 250 waliin mattu. Warri dhiiraas hareeda keessan irratti yookiin amma V-shape faa ta'ee bareedaa qabdu oofaa godhachuu barbaaddu harriin addana faarratti siyyaatee faa haaddu jechuudha. Harrii sana dhossu jecha bareedina keessan balleessitu iddoo ta'eef sababa kana achumachitti dibdu. Torbanitti yoo dibattanii gurraachuma tuusinii ta'a jechuudha. Inni gurraacha dibdan sun irraan badu isa jalaa biqilotu dhufa maleessa jechuudha. Kana fayyadama. Harriin baay'ee nama jibbisiisa umurii malee keessatti tundulloomin gaafa namatti ba'u nama jibbisiisa. Shamarran immoo mataa isaanii kana fuulduratti qabsiifachuu barbaadu akka deebisanii akka godhanii addanaa yoo isheen caccabdee addaattee baate isaanis hin jaallatan iddoo ta'eef haala kanaan fayyadama. Sheer walii godha. Muuxannoo walirraa waan arginu waan nutti fakkaate angaruu hin jaalladhu see fuulduraa kana guutuu ta'e yoo natti beeknaa wayya malee seen fuulduraa kun nama jibbisiisti yoo namoonni caccabdi iddoo ta'ee fi fuulduratti babaatee jirti keessatti immoo durbii gaafa jedhu dhalaani harriin gaafatti bee waan dulloomne faa nutti fakkaate aamileen nu bu'a jechuudha. Kanaaf kana fayyadamaa dhiirris jechuudha. Warri artistooti faa miidiyaa faarraa immoo ganaa boorrachuu barbaadan addana keessan faatti babaa jaarsa ta'ee jedha achumatti lafa isaatti dibdimaa fayyadamaan isiniin jedha. Kun asumaanuma sheer walii godha. Yoollee viidiyoon koo badee yaadaan walii ibsaa jechuudha. Itti fayyadama borumootti inni arrabsaa. Namni maaloo koo galatisaa dhufuudha dhammiti. Egaa har'a kaniin dhufee fi ani har'a kaniin dhufee fi yaaduma waan miidiyaa irratti yeroo ammaa ta'aa ture mucaan nama sadiinatti bilbilanii viidiyoo koo dileessee waa'ee Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa itti yeroo hundaa jechuu dandeessu. Lammaan Magarsaa anaaf ushummaa miti. Lammaan Magarsaa anaaf abbaa manaa miti. Lammaan Magarsaa anaaf obboleessa miti. Lammaan Magarsaa anaaf lammii
saba obbolaa koomite jechuudha. Lammaan Magarsaa Oromoo tokko siifis waan hin hawwu, ofiis waan hin hawwu, hundumaa keenya waan hin hawwu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti akkaataan itti ciniinnatee diinaa wajjin wal qabee seera diinatu hin ta'in sirna gabroonfataa biyya keessa jiru kun sirrii miti ittiin qabe kana aktiivistoota biyya addunyaarra jirtan keessattuu warri miidiyaa OMN irratti argamtan ummanni akka inni sappoortii isa godhu akka cina dhaabbatu irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Dhaabni kaa'oo illee yoo jiraattanii, abaa'oon illee yoo jiraattanii, odeeffiin illee yoo jiraattanii hojjettaniitu laffaataniitu hundi keessan bu'aa mataa keessanii qabdu. Garuu har'a wal qabattanii kan keessan harka tokkoon qabdanii namichi kun gargaarame balballi amma Oromoodhaaf baname akkaataa itti keessa lennu deemnee mirga keenyaaf re'ee keenya harka keessatti gashan waa'ee du'uu keenyaa hin gaddina. Waa'ee acuucamuu keenyaa hin gaddina. Waa'ee godaanuu keenyaa hin gaddina. Kun qabsoo ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiru jechuudha. Kun gaariidha wanti hin taane hin jiru. Kun waggaa meeqa Siiriyaan dhumaa'eera. Namni tokko utuun dhiigin utuun danfin bunni jabanaan tokko hin danfitu itti harmeen koo. Kana isa yaadda'uu dhiistanii yeroo ammaatti utuu booddee qooda deebinee jennu harka wal qabadhaati Lammaa Magarsaa deeggera. Lammaa Magarsaa mana isaa keessa filaagii isaa yookiin mirga isaa hira isaa dhaabbata otoo hin taane nageenyaaf tasgabbummaa boquu keenya akka ol qabannee eenyu jennee akka haasofnu nu gochaa jira jechuudha. Sirbitoonni keenya dur sirba tokko baasan boquu gadi qabanii mana dhossatanii iddoo biraa jiraatan har'a isteejii irratti ba'anii akkas jedhanii ergaa isaanii dabarfatan. Qilinxoo jira ni geerareen beennefaa jedhanii dhaabbatanii nu geeran jechuudha. Kan kana godhe Lammaadha. Kana gochaa jira isin maalirraa hedduu akka ta'e hin beeku gochaa jira akka inni godhee immoo jabaatee kan kana caalaa daran dalagummoo isintu gochuu danda'a jechuudha yaa saba ko. Share naa godhaa please. Yaadni koo yoo isinii ta'ellee isinii ta'uu baatellee warri ta'aa dhaggeeffatu yookiin yaada irratti kennu share naa gochuun dagatina. Nama 50 yoo taatan nama 50 keessan share naa godhaa. Nama jaallattan qofaa sharing godhina yeroo baay'ee sirbanis irratti godhaa biyya rabaanis irratti godhaa warra walajjeesunis loolanis irratti godhaa kana jechuun maal sammuun keessan hawwa keessaa isa jedhuuf hin fida. Isinis akkuma kana namaaf geessaa. Kanaaf iyyuu booddee gaabbinutti ta'a. Warra akka Jawaar fa'aa, warra akka Biraana Masqal fa'aa, warra akka Tsaggaayee Raarsoo fa'aa, warra akka Isqeel Gabbisaa fa'aa, warra akka Enook Gabbisaa fa'aa, warra akka Maamaggishee Awwal, Doktor Awwal eenyu keessa warra akka Darasuu Tufaa fa'aa irratti dubbachuu qabduun sodaatinaa opiidiyoo nuun jedhu ettaniin sodaatinaa. Ofiin sodaatinaa waan dhugaa ta'e cina dhaabbadhaa. Please ummata shanee keessaa bee odeeffii keessaa bee kaa'oo keessaa bee nuun jedhu jettaniin sodaatinaa waan dhugaa ta'e duuba dhaabbadhaan saalfattanii guyyaa tokkotti boontu malee ittiin saalfattan. Wayyaanee lubbuun irratti dheeressuutti jira. Maanni wayyaaneen lubbuun irratti dheeressu eenyudha nuti? Eenyudha nuti ati eenyudha inni eenyudha? Afooshaa gandatti banattanii yoo sadaqaa ittiin karachuudhaaf hin mormine dhugumatti Oromoota deggeruudhaa fi Oromoo gargaaruuf Oromoon bilisummaa hawwitu yoo ta'e Lammaa Magarsaa cina dhaabbachuu qabdu. Anoof kennee Lammaa Magarsaa jira maaliif an dhaaba tokkoon qabu. Har'as gaafan du'u isinii galaarra yoo lubbuun hin jiraan. Dhaaba tokko keessaan qabu. Lammaa Magarsaa immoo ija keenyaan bilisa utuun inni eegalin irratti argee ammallee immoo duraan yeroo dhukkuba akka HIV dhossatanii gabbee deggere har'allee uummanni hammi tokko duukaa jira. Waliigalli keenya duukaa dhaabbachuu qabna. Isa qabnis abaa'oon sareedha jechuun qabnu. Kaa'oon sareedha jechuun qabnu. Odeeffiin sareedha jechuun qabnu. Jawaariin sareedha jechuun qabnu. Hundi isaanii gatii qabu. Gatii mataa isaanii itti lafaanii fidan qabu. Sun akkuma jirutti ta'e lammaan dhaabbannee miila tokkoon deeggaruu qabna. Uummanni bakka jiru. Ijaaramee haala kamiin uummanni kun fuulduratti tocha'uu danda'a isa jedhu. Opiidiyoo deeggartee naan jedha kan naan jedha man sodaatina. Jettuun duruma jetteetti dhiisti. Of ta'a. Wayyaanee deeggarte siniin jedhu yoo isin Lammaa deeggartan. No Lammaan wayyaanee miti. Nama dhugaaf dhaabbatu. Lammaan iyyuu immoo Oromiyaa qofa bilisoomsee saba biraa cuucuudhaaf deemate. Tigree har'a nuuf xaayirtoo waa cuucuudhaaf deemate. Lammaanuun milkaa'in. Nama miidhuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama irratti gatii ba'uuf deemu rabbi galmaan hin gahin. Kanaaf miti. Kan nuti deemnu, kan inni deemu, ilaalchisaa, haasaansaa, kaayyoonsaa, kaayyoo namatti toluudhaaf nama hawwachiisuudha.
qobaasaa moo waa gochuu hin danda'u. Pirezidaantiin kamuu qobaasaa homaa gochuu hin danda'u yoo dadhabee harka kennaa Oromiyaan harka waraanaatti galti meeshaadhaan eegamna. Namni iji lama nu kontroollu godhee gadi ba'uuf olloodee waggaa 40 moo hudduu keenya keessa nu cafacafachuudha. Amma mirgatti amma arganne kanatti wal qabannee ati viidiyoodha ati wayyaaneedhaa bitamte ati baluudhaa bitamte jechuu dhiisne wal cina dhaabbannee waan tokko hojjechuu qabna. Waan tokko hojjechuu qabna. Har'a ilaalaa gadi bu'e Baniishangulitti gadi bu'e Amaara keessa deeme Oromoo wajji walitti dhufe maal fidaayera firan waraara tasgabbeessaa yeroo ummata. Dhiirachuun kana ani dhugaan siin jedha abaawoon amma incinnaa dhaqee namaa roo fixadhan hin deeggaru keessaa ba'e sababiin isaa I love Banishangul wajjin nyaadhee wajjin guddadhe iddoo ta'eef gaarii siree isaaniirraa kaanii nu bishanii wal fuudhanii walii wajjin horanii jiru iddoo ta'eef saboota dhiiga walakkaatu wal makee jira iddoo ta'eef hin fedhu saba biraa samii dhuuf ajjeesuuf deemu. Ajjeechama kana dhaabbannee hambisuu qabna nu warra Oromoo gadaa fide warra guddifachaa fide iddoo taaneefi roorroo fi hacuucaa ummata oliigala impaayera Itoophiyaa sanarra jirtu irraa hambisuudhaaf loluu qabdu malee Oromiyaa bilisoomsee saba biraa dhaqee ajjeesa. Tigireet ajjeese, Amaarat ajjeese, Maalot ajjeese ajjeechaa kana genereeshinii booddeedhaa dhufuuf jalaa buqqisnee nageenyaaf tasgabbii isaan agarsiifnee deemuu qabna malee umuriin keenya kun dhaabbatee nu eegu carraa amma qabnutti dubbachuu dandeenyutti hojjechuu dandeenyutti jaalalaa fi walitti dhufeenya ummata fidu mana koo keessa jiraatti hamma yoon si jaalladhe gaafan Oromoo hundaadhaaf akkas godhadhu uftee siree korraa na dhiibdee beekta sammuu kootiif jedhan si jaalladha biddeen koo dhuftee narraa nyaattee beekta sammuu kootiif jedhan si jaalladha bishaan nu gudhuddee beekta jaalala jechuun koo mana koo keessa dhuftee jiraatachuu miti nageenya ofii kennee nageenya illee sii kenne jaalala ofii kenneen jaalala illee sii kenne sana jechuudha tasgabba'ee namni wal dhagee amma fakkeenyaaf warri Amaaraa warra dur nu fixee jiroo warra zarii keenya fixe wanti durii dur seenaadha muuziyeemii keessa ta'a kunoo Jarmaniin Hitleer waan inni godhe hundi seenaa ta'ee jira kunoo biyya kana dur seenaa nama miliyoona tokkotu guyyaa tokkotti dhume Belfast irratti ummanni Britishii fi Ireland wal fixee ilmoo akkama mucaakii irra taa'e jedhanii wayyaaneen ummata Oromoo fixe Belfastiidhaa fi Irelandiin akkas ummanni guyyaa tokkichi nama 100 meeqatu dhume 2012 dhufanii kingin isaanii dhufanii walii galanii araaramanii wajjin jiraataa jiru jechuun immoo Irelandiin kan koot jedhee mirga isaa addaan citee dur harka isaanii Britishii jalaa bee mana isaa keessa jiraate isaan sun mana isaanii keessa jiru walii wajjin biizinesii qabnu walii wajjin walitti finnee wajjin dalagna jedhanii irratti walii galanii jiraatu jechuudha. Dirqama namni tokko mana koo keessa dhufee taa'ame jechuu miti kan isinitti hin fakkaatin gaafa manatti jedhu isinii galuu danda'a. Injiran malee isinii hin galuu silaa namni kamiyyuu mana namaa isa kam keessa dhaqee hin taa'u. Namni kamiyyuu mana siree keerra dhufee hin ciisu. Namni kamuu biddeen kee dhufee sirraan kutatu. Kanaaf iyyuu walii galteen baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Amaarri yoo Oromoo wajjin wal jibba qabaate Oromoon deemee Amaara firoomsachuu qaba. Sababa sodaateef otoo hin taane sababa beekaa ta'eef. Tigreen har'a nu fixaayirtu yoo seen Oromoo fixee Oromoon naqee ijaaree hiyyeessa isaanii lafaa kaasee ummata isaanii wajjin dhaabbachuu qaba. Sababa wallaalaa yookiin doofaa ta'eef tun ta'e sababa hubannoo fi murannoo borii qabuuf akkasittiin yaaduu qabdu malee jaratti nu fixee hojii walitti hin firoomnu jaratti akkas taate hojii wal hin finu. Kana jechuu of keessaa gataa kaayyoo lammaa deeggaraa wajjiniin deema. Lammaan mana isaa keessa miti mana Oromiyaa keessa deemee dhaabbataa jira akka inni dhaabbate kana duukaa dhaabbachuu qabna. Lammaan OPDO miti lammaan Oromoodha. Maal jedhe tokko inni namooti Tigireet akka jedhee barreessan baay'een ijoollee baay'ee hojii wal beekaa eenyu warqineessa jedhan inni Tigireedha Oromoo keessa maal hojjeta Tigreen yoo hojjete bu'aa Oromoodhaa buusatee maal rakkoo maalii qaba nummaa bu'aa buusuu dhabneedha maleessa maaliif hacuucamneedha maleessa maaf mirgi keenya dhabeedha malee Tigree jibbaa irraa Oromoon kamuu Tigreen jibbu mirga keenya maadhamne wanta dhaabbannuuf beekuu qabna Oromoon Tigreen
mirgi nama maaliif wal qixxee ta'ee maqaan yeroo hundaa Gabresillaas bichaan hojii hojjetee tolaa fi Daani'el maaliif dhaban jenneeti malee namni Tigree jibbu hin jiru. Maaliif you know guys dhugaama yoo walitti himne fakkeenyaaf Tigree tokko, Amaara tokko, Oromoo tokko karaarra dhaabbatanii yoo bo'aa jiraatan yoo itti dhaqe fuula isaanii kan beekuu danda'an. Araba tokkoo fi Faranjii tokkoo fi Awustiraaliyaawii tokko yoo wal bira dhaabbatanii kolfaa jiraatanii beekuu hin danda'u. Kolfi isaanii sasobaa fakkaata. Boyichi isaanii sasobaanatti fakkaata. We know each other well even. Politikaatu divide godhee abaluu bineensa godhee isa kana bineensa godhee isa sana bineensa godhee malee nuti adda miti. Siyaasni keenyaaf kaayyoon keenya adda ta'u malee namni namu ergi waaqayyo immoo xilaa tokko jala yookiin gaaddisa tokko jala dhaqee nu kaa'ee namicha isa xilaan ammoo muka tokkitti irra dhaabbatti garuu namni lama sadii jala garasii garaa naanna'ee dhaabbachuu danda'a. Itoophiyaa let's say like we can take like umbrella akka xilaatti furannu Itoophiyaa. Namichi inni umbrella qabu kun yoo akka jallise isa kanatti tiifuun nama yoo akka jallise hudduu isaatti rooba yoo akka jallise isa sanatti rooba. Namichi inni xilaa gidduu keenyaa taa'ee qabu kun walakkaa dhaabbatee nuu qabuu danda'uu qaba jennee lolaa irra malee inni suna dhumu inni kuna du'u inni suna badu jechaan jiru. Mee akkasitti yaada. We have to be positive always. Nagaa sammuu keenyaa kennuuf ati echa tokkoon Amaara state, Tigree state, Oromoo state mataa keenyaaf yoo nagaa laanne biyya keenya nagaa kennuu dandeenya. Jibbiin sumaan hin guutaminaa. Jibbiin suma calluma itti anema yoo amma viidiyoo kana kee waraabe jiruun qabdu natti dhufte gadi baate. Just she's enjoy her life jettaniitu na dhiistanii. Gaafan viidiyoo waraabu ija seetta fidutu dubartittiin kun natti dhufuu baatte kan jechaa yeroo jirtu amma cikees. Garuu qooda akkas naan jettu bakka itti tollaan mini move on jettee. Bloggote keessa baate sokku. Give for yourself peace. Nageenya ofiif kenni. Akkasuma siyaasi jechuudha. Siyaasi gameidha. Just game. Play the game. Gamble. If you win, you win. If you lose, you lose. Siyaasi akkas jechuudha. Kanaafi ani gamble ama fakkee gamble nami tokko ati taphatta anis nan kutadha. We are million of world lottery kutan. Garuu kan furate galu nama tokko. Dubartii ati sin jaallata anni sun sin jaallata garuu kan furate galu tokko. Politics, game, relationship with woman as a game. Just like a game. Akka game jechuudha. Kanaaf yoo mooteen furatta yoo mo'amteen dhabda. Kanaaf immoo sanammi kun mimeek akkuma koo hawwee jiruu fi nama sana jibbuun qaba. No, there's a chance jedhee cina darba. Dhugaa gaafa hubannoo qabaattan jaalala ofii laattu. Gaafa hubannoo qabaattan suuta dhaggeeffattu. Amma namoota tokko dhuftanii koomentii namaa jala qaltanii ija haadha kee maaloo haadha kee. Just maybe ani koomentii keessana yuun argine tofumaa dadhabdee mataan keellee fi bu'aafata malee waan itti naan jette sanallee hin argu. Amma mii koomentii kana hundaa danda'een dubbisu. Warri koomentii illee argine keessaan dhuftaniif warri na loltan faa jirtu. Nan arga yeroo baay'ee loliisa meesejii nan arga. Meesejii naa dhufa iddoo ta'eef argee calluma dhee maaliifin fedhiisa. Wanta sanatti anan ilaalu. I don't have time for insulting or nama na arrabsuuf yeroo hin qabu. Namoota na jaallatutu hedduu jira. Isaanii wajjin kolfee maal jedhe አምስት ደቂቃ ፈገግታ የአምስት ዓመትን እክክን ያራግፋል. Gammachuun daqiiqaa shanii maal jedhamti cittoo waggaa shanii namarraa gadar caasteedha. Kanaaf iyyuu gammachuu ofiif yeroo ko I can't live again this time. Iseen amma jiraadhu kana iseen ammas ni wajjin haasa'iru borin jiru iddoo ta'eef I have to use my time. Iseen qabutti gammadee jiraachuu barbaada jechuudha. Gammadee jiraadhu atillee. Waan dhugaa ta'e duukaa dhaabbadhu. Bagana gaannuuftan jenneerra. So garaaf share godha. Namoonni baay'een viidiyoo irraa baddee jettan. Ana doo sasin jettan deebisanii qabu. Just waan dhuunfaa kooti isiniif sharing godhu. Ani eenyu nan balleessu.
eenyu miidiyaa irraa nan balleessu wayyaaneen nan balleessu atillee akkuma dhokattee komentiin alattaanis dhokadheen sii kennaa wayyaanee inni galuuf ba'uu koo eegee attaakna gochuu danda'u biyya yeroo qabu innuu Facebook irraa nan balleessuun isiniin jedha namoota 150 immoo hidhaa jalaa baaseera kaleessa blocklist keessa baaseeran jedha kanaafi please ammallee irra deddeebi'ee wanti hin jedhu share godhaa please wanti isiniin jechuu barbaadu namoota warri beekamoon kaleessa beekamoo turtan kaleessa beekamoo turre nuti maal jennee lammaa faarsinaan isin keessan dhufeen waan tokko baqa oduun torbee tokko booddee waan biraatti darba kanaaf lammaa cina dhaabbadha ijoolleen qeerroo biyya keessaa lammaa bira dhaabbadha dhumarratti garuu maal jechuu barbaada warrooti biyya keessaa obbo Lammaa faastee wayyaaneen bihoon wayyaaneen moonee obbo Lammaa ሚዲያን ኮንትሮል ማድረግ የሰውን ጭንቅላት ኮንትሮል ማድረግ እንዳልሆነ ብታውቁ ይሻላችኋል ሚዲያ ኮንትሮል ጎቹን ቡአመቶ ኮንቀቡ ኢሞ ፌስቡክ ኒውትወርኮቹ ተዘግተዋል አሁን ከኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ማለት ነው ያ ማለት የማንነትን እና ያሳብ ሰዎች የሚያስቡት መዝጋት አትችሉ እኔ አሁን እንዴት አየሁት ያኛውም አይቷል ያኛው በብር ተደዋውሎ ሰው ይጠያየቃል ለአንድ ሰው ከነገረ ትራንስፖርት ሰጥቶ በየቦታ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል እናንተም እንዳትከስሩ ሰዎቹንም አታስከስሩ በፍቅር መንገድ ብትሄዱ ይሻላችኋል ወያኔዎች ስልክ የምትዘጉ ኢሞ የምትዘጉ እቺን አማርኛ መኮላተፍ ደግሞ ያው ያለ ኢንተርፕሬተር እንድትሰሙ ብዬ እኮ ነው እንደዚህ ይመስለኛል ካነነት ተፈካታ ኢሞ ጩፉን ዮኪን ፌስቡክ ጩፉን ቀብሶ ኡመታ ብየ ኢትዮጵያ ከሳዱ ዱበት ዴቢሳሚቲ ካና ይረደ ዴብሴ ዋኔ ሲምቤክስሱ ሚዲያ ጩፈኒ ሚቲ በልበለ ጩፈታኒ ወንቲ ታውቶ ኮንጅሩ hingubatachuu dha manni sun karaa ittiin seena yoo dhabe mana cufaa maal godhu cabsanii olleetu qulfii nama yoo sin dirqaa bade manni keessan cufaa ta'e maal ta'a safeedhaan tureetu gara dirqamaatti galagalachuudha isa walii galtee kana amma walii galtee keenya yaada keenya walii mari'annu positive thinkerii keenya dhiibne mana gubuu jalqabnaa jechuudha miidiyaan cufina waan beennurraa wal gorsannaa waan beennurratti wal sirreeffannaa ሚዲያን ጮፍና ወላሉማ ከሰን ከሳይ ንዱማ ወሪ ዲክታተሮን ነው ኢትዮጵያ ሚዲያ ጮፈቹን አፋና ማቀቦቹን ኢጀና ማቀቦቹን ጃሚ ዱዲ ሲምቢታይቹን ሱንሞ ኤሳን ለስኒንግ ወጂዳን የሆኑ አገር ሲስተን ኤኙ የሆኑ ቢተኑን ብሉንዲ ለሞቶኮቱ ቢያ ቡልሻ ቢየት ዮቴስ ከናፍ ከናነት ፈካታ ገለቶማ የሮጋሪ ቀባዳ ውጫዲ ቤላ ፊሴር ሱኮቤራ ፊሴተና ማነታ ያሰ ላፌ በተታ ይረፋይ ሩጋ ይወርግትን ገነማ ጋዜ አዱት ቀቤታ ዱ መስኮት ይራርገደ ሙጫሱ ሱኮቤ ላፊሴር ረፊሴ ቪዲዮ ወራቡዳ አይደ uy natti colfa malgo tre kana natti fakkata share gochaan jirtay nami media ranjuru yero baye arabso share gotu akka jette jedhu galatoma niyala ko yadattu warri niyala bitta wagga furdur nama jalqaba fi niyala maqaa jijjiirrate maqaa sigaaraa godhani bosona baalee keessatti argama jedhee attamsiise isin agarsiisaa ture waggaa furdur yadattu t-shirt niyala kan maal jedhala baalee montation oromiyaa jedheetti barreesse bineensa biyya keenyaallee waaliyaani futboolii faadhaan jira hoteela faadhaan jiran niyaalaan garuu sigaaraa nama gubdu onnee nama gubdu dhaan barreeffame bineensa baalee keessatti argamu maqaan isaa gadamsa jedhama
Niyaalaa jedhanii maqaa isaallee bineensi keenyallee jijjiirame jedhee isin beeksisaan ture waggaa furdura viidiyoo waraabe. Warri waggaa furdura na hordofaa turtanii yaadattu ta'a. Hanga sadarkaa kana amma bineensaallee deemee nama isiniif falmataa turedhaan. Qabsoo dubartii qabsoo wallaaltuu tokko ta'ee haamilee korra deemtu caammaa baafattanii malee. Ani waan hin yaalin hin jiru. Waan hin yaalin hamma beekumsa kooti utuun siyaasa yookiin politikaa baradhee yookiin taayitaadhaaf hin deematee illee akkasin harkanaan laanne beeka. Akkasin harkanaa kaaftanii biiftuun afilamtu akkasinaan jenne beeka. Angaruu isinirraa waan guddoo ta'eef tola ooltummaa irraa yaada koo isin ibsa malee akkam faayidaa isinirraan arganne beekachuudha. Facebook irra waraabuu koo jaahe ijoollee sagaagaltuu jedhamne. Viidiyoo irra taa'uudhaa fi bozonoota jedhamne. Ofiin bultoota jedhamne. Adamsoota dhiiraa jedhamne. Garuu waan tokko isinirraan adamsinee waan tokko isinirraan arganne gochaan godhetti arrabsoof argataan ture. Gadigala gaggashamaan ture. Ol gala gaggashamaan ture. Hamma kana keessa uummata Oromoo keessatti shamarran keessa yaali ani yaale eenyullee yaaleera naman. Warrumti akka Jawaarii fa'a yooma ka'an viidiyoo waraabee jecha tokko jedhee jecha koo sana Jawaarii dubbatee Jawaarii takkee dhettanii idiitii gootanii bakka sana fuutanii Jawaar biratti maxxansitu jechuudha. Yoo viidiyoo keenya laaltan dura dubbateettani isa tura. Lammaan irra waan hin haasa'u kana waggaa tokko dura waan hin haasa'e lammaan akka jedhettanii idiit gootanii baaftu. Biiftuun akka jette naminaan jettanii jira. Sababiinsa am dubartiidha. Lammaffaa moo nama positionii barbaadaa jiru miti. Barataa nama barate miti. Beekamtii fuutanii asii gadi galagashuudhaan yoo dogongora tokko jecha 10 jedhee 8 gaarii hojjedhee 2 balleessee isa 2 sana furattanii akkas gadi nagalagashitu. Isa 8 sana gattanii. Hamma sadarkaa kanaanatti haasa'aa baatanii ammallee amnaa give up isinii wajjin hin jira jechuudha. Oromoo wajjin hin jira. So birrii meeqa itti kassare waan kana hojjechuudhaaf tolaniire namaaf. Furadhaa t-shirtii kanarraa furadhaati. Kuma meeqa attamsiisee sakaan chaaritiidhaaf hin kenne namarratti argitu. Sakaan immoo zimma dheeman namaaf kenne maallaqa kiyyatti dhabe jechuudha. Birrii tokko tokkitti garaagarummaa buusaatiin irraa bitadhaati ittiin nama gargaaraa jedhee hojjisiise. Lammaffaa bineensa biyya keenyaa advertaayizii goonaa kan keenya maqaan isaa maaliif jijjiiramee sigaaraa nama gubu ta'ee kan namaa immoo kaampaanii babbareedaadhaan moggaafame waaliyaanii kan keenya immoo maaliif sigaaraa qofaa ta'ee warri qabeenyaa qabdan maqaa biraatti jijjiira kaampaanii biraatti nu godhaa jedheen beeksisaa ture. Ani baaleetti naladhe mini waa'een baalee bineensa baaleen dubbataa ture. Gandummaatti nageessitan. Gaafan dhugaa dubbadhu nama gandaaf dubbatu nagootan. Gaafan waa'ee bineensaatiif illee akkas quuqamee dubbadhu Oromoon ture. Gaafan waan biraa moo waan biraa hojjedhu hin dogongorte jettu. Anaaf jechuu miti kun kanneen isiniin jechaa jiru. Anaaf jedhaa jedhee jechaan jiru. Namuma kamuu deftanii fuutanii lafatti dhoqqeetti hin dibina. Annan qeeqachuun nan jibbechuu miti. Fakkeenyaaf amma isinii warri Jawaariin qeexxettanii na jibbaa turtan. Anaaf Jawaariin takka ol jibbinee hin beeknu. Jawaariin na dubbisa. Waan inni isa jaalladhuuf maal ni beektu takka ignoorsiin godhu. Akkan fayyaadhaa yoo ta'e fayyaa siin jedha. Garuu isin warri isaaf jettanii nama jibbitan eenyu dhaqee isin araarsa. Nullee walitti haasofnee wal araarsina. Maal jetti harmee kootu ani nama gidduu lixee namaaf jedhee waliin loluwetti. Isinoo jaarsummaa bee isin araarsa. Ana moo eenyutu na araarsa kanaaf nama gidduu lixee waliin loluwetti. Harmee koorraan baraadde. Namaaf jettanii yoo wal dhabdanii isin namni 1,000 mana Jawaarii jettanii na dhabdan jirtu. Nama 1,000 sana nama araarsu hin jiru haa Jawaar. Dhiifama waan isa tokkittiidhaan jedhee nu araaramne jechuudhaan nume. Isinoo lafatti haftan. Baqa dogongora nama sanaa irratti qeeqaa malee namaaf jettanii utuu duutanii namaaf jettanii nama hin jibbina. Dhaam sanarrallee borisin dhaamu namaaf jettanii nama hin jibbina. Dhaaba deeggartanii jettanii saba keessan hin buusina. An akka Oromoo tokkotti na ilaala. Isa sanas akka Oromoo tokkotti ilaala. Dogongora inni qabu ilaa kanaaf kana jette jechuun dandeessanii qubeen sun isiniin barreessu. Anatullee qubee irruu barreessa malee isin guutuu barreessitu mini. Qubeetti illee anatu femestiidha. Maaliif yeroo baay'ee qubee gabaabseen barreessa. 18 irra deebitanii dubbistu waan an barreessu. Maal jetti kun? Baala yoo jedhee balaan jedhee barreessa. Yoon balaa jechuu barbaade balaa jette moo
baala jettettanii waan jedhu tuma jettanii irra deebitanii xuruutti affastu sheekiin keessan sirriitti deebitanii kenna jechuudha. Kanaaf waan an barreesse turre sirriitti hubatama. Qubeen isaa guutuu mididdootiif maal jette laata? Baala jette moo balaa jette moo laga jette moo laagaa jette moo isa kam jettettanii? Qubee biiftuun barreesse turre famestee akka ta'e beektu ammas tirkiin isinitti taphadhu. Geemii ani taphadhu beektu ammas waggaa 8 moo meeqa Facebook irra taa'in qubee barreeffachuu barachuu dadhaba seetanii? No, hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu beektu? Wanti ani barreessu yoo nama fakkeenyaaf baala jechuu barbaade muki sun baala baay'ee qabadheen himattiin ijaaree isinii ibsa. Yaada koo ibsadhee moo ibsini? Balaa on jedhe moo balaan Siiriyaatti buute yookiin balaan Itoophiyaatti buuteedhaan hima ijaareen isinii ibsa. Dirqama ani baala tokko hojii lamaan duratti dheeressee dudduuba laaffisee jabeessuu qubee koo qusatata. Qubee koo qusatata. Qalamii kompiitara koo keessaa qusatata. Infixa kaa'antanii irraan hin barreessaa jira. Waan short note godhaa isiniif kenna jechuudha. Walumaa gala nama baay'eetu na ilaala iddoo ta'eef qubee kootu irra famestiidha kan warra rakkatee barreessu guutuu barreessuu irra isinii jechuuf hin liddii girmoosa. So kanaafi shurrubbaan maalii qosee darbaa jetti darbeen koo durii. Ilaa warri kaan rifeensa gubataa qalamiin fixee mataa gubatee haaddan kan koolaa yuuba kana naade ijoollee irreechaa irratti dhuuteef yuuba kana naade ammoo kanaan isinii dhufa. Inni kan rifeensa hin jirre rifeensa keemikaalli duraa guggubeetu haadame. Dhiira mini dubartii mini dhiiree ta'uu ture mataa koo gafaree zoomaa kanan haadee malaaxaa ta'e footoo koommoo malaaxaa ta'e mool gombiftanii gadi gombiftanii waan meeqatti hojjetaa turtan jechuudha. Sakura wardo sajadu mataan koo ture jechuudha. Amarati toltanii rafi mucaa koo aduu koo nadeessa. So eeyyee dhugaa jettee maqaa kee waamu qaama cufuufin jechaa jira hin kolfinaa ilkaan keessan isinirraa dhumuu. Akka koomol kan bareedaa illee hin qabdanis mettanii ma kolfitu afaan arraba keessantu mul'ata ilkaan illee hin qabdanis inni isin ittiin natti kolfita nooraa oromtitti kamaal saara dhufte mana koo hin darba lammi hin darba hunduun darba wanti hin darbine maqaan darbinee fi waan hin darbineen hojjetina moo maal jedhu hin darba wanti hin darbine hin jiru haadha obsaa edee maaliif mucaa koo moggaafadhe beektu. Life moko keessatti waan baay'ee na mudatee darbe ijoollummaa korraa kaasee waggaa 13 kaasee waggaa 13 maaliitiyyuu torbayyuu ta'eera waggaa 7-8 isa sin taphattanii dhoqqee laattan yeroo ijoollee mana barumsaa dhattee kwaasii ariitu ani shumburaa afaan gurgura burtukaanii afaan gurgura maatiin gargaara iddoo ta'eef daqiiqaa 15 boqonnaa mana barnootaati namni taphatuun taphan. Utuma rakkadhu utuma cinqamu utuma rakkadhu nufi edda nagee obboleessatti sponsora godheet na fide miti. Utuna shaboona gadu utun buna nagadu utun maala riwachi jedhu as jedhuun dhufee as gee. Isin kanaaf utuma obsaan maneen sadarkaa kanarra dhufee gee jechuudha. Kanaaf mucaan koo modhuma irratti sammas nufee obsaa koo jedhee tammoo gaafadhe. Maqaa bareedaa biraa dhabee miti. Rafe magaalee. Ambo irrafe mucaa koo sukkubee dhidhiibee raffise. Sukkubee urgufee raffisee kun amma malaxxanee jira. Saatii tokko yuun taanee mergin isinittaa sautti kee. So you know wanti hin darbine hin jiru jabaadhaa. Shamarran Oromoo bakka jirtanitti ejjennoon dhabinaa bakka tokko dhaabbadhaa bishaan gabatee irraan ta'inaa achin lixinaa jabaadhaa injifannoon kan uummata Oromooti Lammaa Magarsaa deeggaraan isiniin jedhaa amiin finfinne rabbi naaf guddisu gaafa sin rabbi siif guddisu tan akkan gammadu gaafa mucaa kootiin jettan amiiniin jedham keessa kootti kummi tokko jedhe kuma nama amii sana hundaan furadha amiin baay'een jaalladha mucaa koo
hin beektu mucaa namaatiif akkam bu'aa ture yeroo namni baay'een mucaa qabdiina isaa ture yeroo ijoolleen irreecha irratti dhumte boollatti namaa turte. Dhuguma isa dhugaan garaan koo naraafamee bu'aa ture ilmoo namaatiif. Amma immoo argeera akka mucaan itti dhalatte akka seen itti guddattu akka seen maal taatu ispiraansii argadheera we know is very hard. Dhugaa rabbi haadha keessan jaalladha. Haadha keessaniif dhaabbadha. Haadha keessan sirriitti qabadhaa dhugaa rabbi. Waan haadhi taatu argeera. Guyyaa tokko isin taphachiisa waan haadhi taatu. Gaafa amman guddanne mucaan koo xinnoo daddoo ta'eef amma haasa'uu hin danda'u amma iyyuu ganaa jammaarii daddoo ta'eef waan haadhi taatu. Waa tokkittiin isinitti hima waan mucaan amma ispiraansii keessaa natti dhufe keessaa guyyaa tokko reefu hundee ji'a tokko ta'a. Nan raffisee shaaworii galee nan dhiqataa jirachuudha. Sagalee mucaa gurra koo keessaa iyye. Gaafa inni iyyeedhu bishaanuma akka ittiin baadhee wayyaa balbala banee fiigee dhufe gaafa nuuf garuu mucaan rafaa jira. Sammuu kootu mucaa kootu iyyaa irraa hidheetu. Waan haadhi taatu laala bishaan corroqa qullaadhaan maaliidhaan jennee akka ittiin inni utaalee shaaworii keessaa ba'ee garuu mucaan koo rafaa ture jechuudha. Waan na mudate mudadho. Haadhi jechuun akkasila. Kanaafiyyuu kan amma gaafa harmeen keessan biyya laayirtu mucaa koo akkas ta'e natti niyyin ati immoo oduu keenarraa dhaabbi ati immoo kana jette kana taate jechaa warri jirtan jirtu. Yeroo haadhi keessan isinatti bilbiltee mucaa koo qorqorroo koo natti dhimmisee waa maxinnoo iseellee naan ergitu silaa nama jaallattanii na isa jaallattaniif lubbuu dhabdu malee haadhattiin hin irraanfatamti. Inni keessatti ijoolleen dhiiraa dubartiin isin jaallattee naan isin lamuu haadha qabnaan jettan rabbi sinaa xaragu malee dhiiran baadhee jira. Keessatti ijoolleen dhiiraa dubartii jaallattanii qulfii fuutanii itti laattu qulfii sammuu keessanii qulfii horii keessanii fuutanii itti laattu dubartiitti. Yoo dubartiitti yaaddee maatii kee gargaarisiin hin jenne ati duute jechuudha rabbi si ajjeesuu dhiira. Haadhi durbaaf dhiira hin qabdu miidhattee madhalti gaafa isheen bilbilti maayee qoy booddee gaafa yookiin ishee bukkee keessee dhungataa jirte taa yookiin ammataa jirte qoodee boodeen sii bilbilaa jettaan booda mini daqiiqaan kenneeniif haadha keeti. Daqiiqaa tokkoon kenneeniif jalaa kaasi. Halkan yeroo namni rafu yoo afurri isaa ture maaf tureetta yoo seen rafuu dide maalla duraa ta'eetti. Haadhi jechuun akkasi zimmettee miti kan itti dhufte yoo inni rafaa tures maaliif rafe yoo inni immoo argane maal ta'e dhukkubisaa hamma guyyaa duututti ati guddaa ta'e malee seedhaaf mucaadha. Anillee durumaatu man hin arginu haadha koo baay'ee jaalladha. Please harmee keessaniif. Please harmee keessaniif ta'a. Namni harmee isaa jaallatu biyya isaallee hin jaallata. Please harmee keessaniif. Bilbilaati. Qarshiisha yoo qabaattan illee ergaa fi yeroon kenninaa fi keessatti mana keessan keessa beektu yeroo ashaboon itti dhibu yeroo zayitiin itti jettituuti birrii dhibba baattu. Jetti miila see qoree waraana utuuti kuma baattu. Utuuti immoo mana gaarii keessa soofaa gaarii keessa teessuu seen baadiyyaa keessa teesse biyyuma keessa teessanii jechuudha. Maalin nyaadha faayittee dhagaa gogaatti faa waliin rukuttee ashaboofaatti gororan molke si guddistee kaatee immoo waan nyaatullee kan abduu jira. Ammarraa gaafa seen duuti ayyuutuun akkas godhe ayyuutuun akkas gochuu baadhee jettee qooda boossu torbanitti shilingii 5 darbadhuuf. Ji'a 2-3-4 dhaqee ija keessa kana arguu barbaade ija kee dhaqee agarsiisi. Haadha kee haadha jechuun is so hard dhugaa haadha ta'uun. Ani durumaa isiniin jechaa ture haadha baay'een jaalladha. Warri biyya kootiillee na beeku akkan haadha kootiif bakka guddaa qabu. Facebook irratti ta'e. Kanaafi haadha keessan dhiira keessatti dubartiin hin beelofti haadhaaf yoomuu. Warri dhiiraa haadha keessan yaadadha. Duran mana sana jaara. Duran haadha manaa kan akka ittiin fuudha. Duran makiinaa sana bitattu malee kaleessa lafa turtan hin yaadattan warri dhiiraa. Durbi garuu anytime numa yaadatti. Hamma tokko warra zamanaa kanan beeku maleessa. Dhiirri of yaadadha. Dubartii dhiistan yoo meerkurii fuutanii dubartiin sun atin taatu taatee si dhiistee deemti. Haadhi kee garuu yoomiyyuu kan keetiin siin jedha. Asaan baay'isuu waa yaadhaa yoonaas emotional la godha. Kanaaf yeroo gaarii qabaadha. Isinin jaalladha. Ulfaadha yeroo gaarii qabaadha. Walirraan bannu share gochuun dagatina. Haadha. Ittaansee lammaa koo sin dagatina. Nagaatti.